maalummaa isaa kan hin beekneen gaaraa fuudhee galche. Ammaan tana karaa aadaa Oromoo akka shari'aa teenyaatti yaanaa hin jennaan ammoo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirra jirtu kabajamtoota fi hordoftoota keenya bakkuma jirtanitti nageenya keenya lagganii fi gaarreen qaxxaamura isin haadha qabu isin jecha. Alhamdulillah akkam naga qabdanii fayyaadhaan nuti isin naga qabna. Alhamdulillah galata rabbii akka isin naga qabdan gaa abdii isin irraa qabna jechuudha. Daawwattoota keenya qaalii fi gaarii walitti deemnee jirra gaa hanga xumura viidiyoo teenyaatti like, subscribe, share godhuudhaan nu jajjabeessaa isin jecha. Amma gara waan dhufnati jechuudha. Anaaf daraartuu jira. Daraartuu guutuu akka daawwattu keenyaan salaamata gaafadhu. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkasii daraartuu wanta akkasiin gaafachuu barbaade. Wanni si gaafachuu barbaadus waa'ee maqeessanii fi waa'ee keetii fi waa'ee maamiltirraa. Waa'ee sanirraa hin kaasu barbaada. Maali isinis takka faarratti dhugaa dhagaa Muhammad jaalattee jirtan mire walii galtanii jirtan. Yaani wal jaalattanii jirtan. Amma walii kana booda jechuudha yoo wanni si sodaachisu jiraate wanni silaa gaafii akka nama tokkotti wanni naa qabdus yoo jiraate na gaafachuu dandeessa. Maali mee waan qabdu waan na gaafattu yoo jiraate fakkeenyaaf wanni kun akkana silaa jechaas waan akkanaatiin akkanatti si gaafachuu fedha waan jettu fakkeenyaaf. Ani isaan bakka akka aadaa Oromoo akka shari'aa teenyaatti karaa warraa deemnaa warratti ergine warraatti wallee ni haal godhannaan jeeni. Inni immoo bakka wal barree walum barree. Bakka maalummaa kiyyallee hin beektu maalummaa keetillee hin beeku. Wal barree achiin boodatti bakka karaa warraa deemnaa naan jee. Amma sanarratti ittiin jarjaree anilleen an wanni jeef an dalagaan deemaa yootiin ammaan tana wanni kun itti deebi'e ammas gaaratti deebi'e rakkoodhaa jeetiin tana jeeni. Tana jettiin jechuun jechuun kan fakkeenyaaf nama tolchite dhugaadha gaa namni tokko egaa wal jaalate gaa akka aadaa teenyaattis gaa walumaa laaleeffatee sanboota gaa qalbii takka wajjin jiraata. Bultii rabbumaan nama tolchaa rabbii nama hundaafuu reeteenya rabbii nuuf haa tolchu. Tuni waan gartee miti wal garree wal barree maal jaamuun qabdu kuni yaaduma ilma namaati malee namni tokko erga wal jaalate gaa warra walitti ergeetuma akkasitti sanboodarra akka gartee miti aadaa Oromootiif akka shari'aattis akkuma maatuu geessanitti wal fuudha natti fakkaata. Duubaati asirratti maal jettan? Innis akkaan arku kanaan inni nama dhalaa beeku miti. Dhalaadhaanis takkaa wal arkee hin beeku waan ta'eef isa keessaa bultu. Anillee bakka maaliif jennaan waan obboleessa dhiiraa wajjin dhaladhee jiru isa jalaa gara hin galuun. Gara hin galu isa keessaa bultee ifelaala qalbumaan isaa tunu atas gabboitu jechuudha kan nadhagaan. Yaani yeroodhaaf ittiin jarjaruu aadummaan tunu keessa bultu jechuudha. Garuu isaan gaaddee jirtaa miree. Isaan gaaddee san jira akkana jennaan akkas naan jeemti. Bakka kaanis ittiin jarjaruu waan dhalaa kana hin beeku miti. Keessa bultu. Anis mana obboleessa kiyyaatiin gala mana keenyallee agarsiisan jira. Bakka achumatti bakka anis bilbilaanis wal garra wal qunnamna rakkoon qabu bakka eeginni akkas jee itti jarjaruu qabu jechuudha. Maashaallah rabbi sirraa jaalatu akkanatti daraartuun daawwattoota keenya gaggaarii fi gaggaarii nama daraartuun maashaallah anis jechuudha asirratti naatee jira. Egaa akkuma jalqaba gaafii deessitee fi warra walitti ergine egaa warra keenyarraa nama akkuma ittiin sanitti. Anillee egaa jalqaba irratti xiqqoo wal barreetitti jechuudha. Halaafa mala kiyyallee hin beektu atillee halaafa mala hin beeku waan jaamu akka kaasanatti fakkaata. Akkaan jechuudha dubbii daraartuu raawwadhutti. Kun egaa waanuma jiru garuu immoo egaa daraartuun akkaatuma gartee ilmi namaa itti walitti dhufu sanuma mala dhooyite malee wanta waan jechuu gartee miti asitti sittiin jarjaree fi maaree waan jirtu na fakkaata.
Egaa nama tokko fakkeenyaaf egaa nama jaalalaan dhibame tokko jaalalamaa wallaanan jaanii egaa amma inni rakkoo biraa takka illee hin qabu. Rakkoon isaa jaalala waan ta'eef egaa dhukkubni isaatis namuma gartee nama tokko kan isaaf ta'u, kan isaaf yaadu, kan isaaf rakkatu, kan isaaf dhibamu argachuudha. Maashaallah rabbiin laaffisee fi kunoo akkana daraartuu argatee jira. Daraartuu jechuun nama gaarii haalaa fi amallis illee ni das nama jiru. Rabbii waliillee gartee mee umurii dheertuu waliin isinii baaqannuun isin jaa. Amma daraartuu teenya asirratti iddullee jechuudhaan isittillee haasoo wanne jechuun barbaadu. Amma fakkeenyaaf sila akka manguddoo obboleessa keetitti akka ergan barbaadde moo warra biyyaa fi biyyaan gandii jechuudha warri maatii lameen akka wal bira kufeeteeti. Kana wanni jiruu fi dhugaadhaa fakkeenyaaf asitti gaa akka nam tokko yoo obboleessas jiraate obboleessuma dhagaa obboleessuma dawwalee gaa akkana gaa intala teenya akkana jeetuma gaa warraan gaate jechuu barbaadeeti moo osuma obboleessa kee jiru gaa biyyatti warra biyyaatiif biyya wal bira qabdite. Egaa namni bultii deemu tokko namni yeroo dheertuudhaaf wajjin jiraatu tokko akka aadaa teenyaatti illee warri lameen walitti dhaqee bakka du'aa nu godhanii akka wajjin umrii dheertuu wajjin jiraannu barbaannaa miti. Dhugaadha. Daruuri walitti dhaquu qaba warri isaatiillee warri isaa mana keenya dhaquu qaba. Yaani amma jalqaba irratti asuma obboleessa kee bira yoo dhaqanamu. Obboleessa kee wajjin hin dhaladhe malee inni na dhale kana dhalti ni jirti. Dhugaadha. Yaani namni si dhalee amma fakkeenyaaf kallattiidhaan karaa maatii yaada kan yaada ija qabdate. Waan gaarii dhagaa garuu maali beektaa nama gartee miti yeroo gabaabduu keessatti gartee inshaallah qubatee bultii gaarii bultii qaccalloo gartee miti rabbiin gartee sanuma gartee akka jaraatti dhuftana an akka nama tokkotti isiniif haa godhuun jaa tun immoo waan jechuudha nama hundarraa eeggamu maaliif namni tokko gaa kabajumaa fi jaalalaan jechuudha akkanatti yoo walitti dhufe tas nama jaa atillee hin galatoomii gaa akkana gaa carraa bareedaa kan laattee fi gaa Mahammad Immaan tana amma karaa Mahammaditti hafti malee karaa keetiin jechuudha ati waan takka wanni duba si deebisaa takka illee hin jirtu jechuudha. Garuu waan asirratti shakkii osoo hin ta'in gaafii takka hin qaba. Shakkitellee kan jenne ati guyyaa turaa san achi nageessite maalummaa isaa kan hin beekneen gaaraa fuudhee galche. Ammaan tana karaa aadaa Oromoo akka shari'aa teenyaatti yaanaa hin jennaan amma ol barree reefuun tana ol barree dura dhaabbaddu maalummaa kiyyan hin beektu. Anuu maalummaa isaa hin beeka kan inni itti dhaqee asii galche. Haa ta'u osoo maalummaa isaa hin beekne fakkeenyaaf gaara dheetee jechuudha gaaraa galchite. Inni maaliif jechuudha bakka kanatti waa'ee maalummaa kee maaliif maalummaa tiyyaa maaliif maalummaa ta'e hin beeku maalummaa tiyyaas hin beektuuti. Xiqqoo wal barannaa maaliif yaada ijoo qabdee yaada ijoo qabdee na fakkaate. Haa xiqqoo wal barraa jee miti. Achi galche garuu akkuma keenyatti akkuma aadaa teenyaatti an karumarraan jira karaarran jiru ni galtan isinis. Garuu waan hin taane yoo taates isin ati obboleessa kiyyaarraa na qabu dandeessu. Amma ati jechuudha uuma sirriirra jirta dhugaa dubbachuudhaaf gaa atu akkuma amantee gaara dheeyitee gartee miti maashaallah rabbiin sirraa jaalatu na wajjin dhuftee galchitee shakkii takkaa fi sodaa takkaa malettee jechuudha. Iftaatee gartee miti qooma dhaattee dugda bal'aan sii qabattee ni galchitee arragaa Mahammad waan takka si dura dhaabbate jee yaadu maaliif gaa akkuma amma wajjin jirru kanatti atis yaani gizuma takka fakkeenyaaf wajjumaan dhufnee deemu jirru malee mana kana keessa jechuudha isinillee kophaa isin wajjin taa'ullee agarre maaliif waan takka as gaa bilbilumaan haasa'u jirra anis isinuma wajjin jira jechuudha. Laakiin ammoo Mahammad bakka kanarratti fakkeenyaaf yoo dhuguma sanatti gartee bultii irraa qabaatee dhuguma sanatti jechuudha kan nama bultii dhugaadhaa hegereef nama bultii ijaaruu deemu taate sirrumatti jechuudha waan jiru hundaa haala mijjeessee waan irraa eegamu guutuu
godhu qaban jaa. Anis gara kiyyaan wantoota narraa eegamu akka saahibaatti fakkeenyaaf wantoonni takka wanni godhamu ni jirti. Anis gahee silaa gartee narra jiru niin baadha jeetii yaada inshaallah. Rabbi wajjin akkasii jeetii yaada. Atis ammoo garteemi Mahammadis sodaatee osoo hin ta'in akkuma ati reefu hin taane dura ibsanii Mahammad waa'ee dhalaadhaa hin beeku dhugaadha. Irraan beeku waan hin taateewu. Akkuma ati agartu kana yeroo namni inni akkasitti qoblee taphatee maal jiru kana nama jechuudha findaataa faaraadhaa sanii dhiifama akkana jechuun kiyyagaa nama akkasitti afaan kuma wannaa kanatti beeku nuti afaan dhalaadhaa hedduun beeku jechuu barbaadeetinni. Egaa garuu hedduu akkana dhaga'ame maaliif jennaan namni tokko eega wal bare akkuma aadaa teenyaa saniin barbaade malee akkanaan bilbilaan garuu namni akkaan dhabee isa dubbara anaatu irraa hammaatee hubara inni laaffateeti ani irraa hamtuu ta'e maaliif jennaan ani akkaan gartee isa kana dhabee itti dhufee akka nama dhiiran harkini na godhu jira garuu maaliif jennaan obboleessaa wajjin daladhee hedduun garaa laafa waan ta'eef. Amma inni bakka akkanaa jettu hin geenye darartu. Wallaahi amma bakka gartee miti akkanaa jettu kana hin geenye akkamitti onaan jettee ati jechuudha isaafif qabdeetiif qabaan rabbi qabattee dhuftee mire malee innis jechuudha waa madura gartee miti dhabdee inni dhuftee maal jee inni dhabeeti miti kan gaara gale kana ilaaluu qabnaa barnuutis si galtee saniif kun egaa akkumaatu jettee egaa hangas gaattee hangaa gartee miti xiqqishoo keessaa haa bultu yeroo walii kannuu hanjaamu takkaa jira bar miti ree yeroo kannuu fi qabdaatis xiqqishoo haatas gabbooytu sammuusaa akkumaatu jettisan ammaaf jargartee gartee miti murtee akkana kana gartee miti if keessatti illee akka nama dhabee dhufee na godhee injiinii xiqqishoo yeroo kannii fi bilbilaan illee sirriitti wajjin haasawaadha. Wanni kun beekadhu xiqqoon jechi gartee miti suuta khillee milaan deemti yaanii bire deddeebi'ee keessaan lagaa mura jaaniimi ammallee hatummaan irra yoo jabaatte malee Mahammad jechuun nama ni sodaatu dhugaa bultii akka inni fedhu ni beeka laakiin ammoo ni sodaata sodaata irratti nagarrate fakkeenyaaf agartee qixaamne ayyuwaa eegumaa hanga sodaa san fakkeenyaaf kan agartaate maashaallah hatummaan nu jabduudha amala isaati sun si galtee saniif waan takka asirraa abdii wadeebuun qabdu jechuu barbaadeeti. Hayyee inshaallah rabbi jagaa khalaas anammaan tananiin deema. Waan biraati miti amma fakkeenyaaf yoon deeme yoo gaara sanitti deebi'e duraanis sumaa eegaa jira rabbi wajjin. Bakka sanii yoo bineensi nyaates yoo rakkoon meeqa mudattes yoo uummanni iyyaala karaa deemu ramadaan rubbuses Allah waalam kabeeku rabbuma rabbi wajjin rabbi gaditti sii wajji jira. Akkasumatti ammallee bakka haatumaan quba qabaadhu akka inni jee hundaa'u haa ta'uu fi bakka hundumaa haatumaan quba qabaadhu sirratti amaanaa jeetiin deema jechuu kiyya. Rakkoon hin jirtu gaan inshaallah gahee mataa kiyyaaniin baadha. Ammallee an akka kiyyatti osoo deemtee fagaachuu baatte dasna jaa maaliif anis ittiin dubbadha duwwaa jirtu sodaa gartee isa keessa jirtuna bakka keessaa hin fixaa. Waa'ee kanaa jechuudha keessaa hin fixaa dhibbaan dubbatti ammoo ati qophooyitee gartee miti jaayizi taatee akkanatti jechuudha nu eeguu keetiif hedduu galatoomii maaliif gaa dhugaadha intalti dhalaa takka akka aadaatti nyaattis na fuudhi jechuun waa irraan fakkaattu garuu immoo isin nama gartee dhalaa jecha eeganna kun akkana ta'e akkamitti inni kun akkana ta'e waan jedhamu dhalaa jecha akkana maraatee gaara galee jechuun khalaas keessi dadhabeetiif qabdee fi dheeyitee jechuudha na wajjin fiddee haa galatoomtu kun jechuun gartee miti hamilee na hangam takka gartee miti ilma namaatiif yaade hangam takka tuni waa wal yaaduu yaamti rakkoo isaa hubatteeti amma isin rakkoon isaa jaalala ta'uu hubatteeti namni kun maraataa waan biraa jaame rakkoon isaa daftee hubattee rakkoon gisee isaaf galtu
deeyiteetti jechuudha dachaa isa hojii waan kana gaa formaalitti godhuun qabattee deeyite na wajjin formaalitti goote alhamdulillah egaa ammallee daraartuu na galatoomtuun sin jecha daraartuu wanta agartee miti waan ati jette guutuun guututti nin godhaanis inshaallah tana sodaatinis hin jaa tana acha qalbiin cabini inshaallah na rabbiisin sin jawaayee gara Mahammad mata akka sodaattuun fedhan akkasigaa inshaallah daawwattoota keenya qaqqaalii fi gaggaarii asuma keenya haaraan tanaa gaasumatti sirraa dhaabaa inshaallah hangaan viidiyoo biraa qabadhee isin dhufutti jechuudha viidiyoo gaarii gara fuulduraatti gana harkutee isin wantoota gaarii jechuudha aruuzaafis kanaafis qophaa'aa jirra inshaallah akkasii isin jaa du'aayin teessan ammoo na barbaachisti du'aayin teessan nafaana turaa isin jecha arraaf asumatti dhaabbadha assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh nagaan naa turaan isin jaa